Walitti deebinee jirraa kabajamtootaa fi jaalatamtoota maatiiwwan Jaalallee Entertainment. Bakka jirtan maratti nageenyi keenya kan jaalalaa mana keessanitti akka isin bira ga'u abdii qabna. Mata dureen keenya har'aa barnoota ji'oogiraafii kutaa 11ffaa boqonnaa 3 mata duree jalqabaa The Function and the Management of Land kan jedhudha. Kana jechuun hojiiwwanii fi akkasuma sirna bulchiinsa lafaa jechuudha. Hojiiwwan lafaa maal fa'aadha? Akkasuma sirni akkaataan lafti itti maaneej ta'u akkamitti kan jedhu waliin ilaalla. Mata dureen itti aanee jiru The Importance of Land as a Natural Resource kan jedhudha. Kana jechuun barbaachisummaa lafaa akka qabeenya uumamaa tokkootti lafti maaf barbaachisa yookaan akkamittiin barbaachisa kan jedhu nootii gabaabaadhaan isiniif ibsina jechuudha. The land is a very broad concept and has a wider range of meanings jedha. Kana jechuun lafti yaadrimee baay'ee bal'aa fi hiika bal'aa qabudha. It may be examined from many different viewpoints or perspectives jedha. Kana jechuun lafti ilaalcha yookaan ilaalcha adda addaa hedduu irraa kan qoratamuu danda'udha jechuudha. For example jedha yookaan for instance fakkeenyaaf it can be viewed as a resource, an environment, a legal object, an economic asset and or cultural wealth jedha. Kana jechuun immoo akka qabeenya uumamaa yookaan qabeenya naannoo meeshaa seera qabeessa ta'e qabeenya dinagdee fi yookaan immoo qabeenya aadaatti ilaalamuu kan danda'u jechuudha. Lafti karaa hedduudhaan ilaalama. The land is the ultimate resource and the foundation of all form of human activity, for without its life on the earth cannot be sustained jedha. Kana jechuun immoo lafti qabeenya dhuma hin qabne qabeenya bu'uuraa sochii dhala namaa gosuma hundattuu kan to'atu jechuudha. Sababni isaatis lafaan malee yookaan lafaan alatti jireenyi biyya addunyaa kanaa kun itti fufuu hin danda'u yookaan sustained ta'uu hin danda'u jechuudha. It is the source of all wealth, both a physical commodity and an abstract concept that the right to own or use it are as much a part of the land as the object rooted in the soil jedha. Kana jechuun lafti madda qabeenya hundaati. Akkasuma immoo qabeenyi argamu kun lamaan isaaniiyyuu meeshaa fiizikaalaa fi yaadrimee abstraaktii mirga abbummaa yookaan itti fayyadamuu hamma meeshaa biyyee keessatti hundee gadi fageeffatee qaama biyya addunyaa kanaa ta'uu isaati jechuun lafa jechuun waa'ee lafaati kan dubbachaa jiru. Meeshaa kamii kan jenne qabeenyuma lafaa kana baana jechuu. Rooted in the soil jechuun meeshaa hiddee isaa biyyee keessatti gadi jabeeffate jechuudha. From the land we obtain food, shelter, space to work and room to relax jedha. Kana jechuun immoo lafarratti nyaata argachuu akkasuma bakka jireenya argachuu, bakka itti hojjetamu argachuu fi bakka itti jiraannu kan argannu jechuudha. Land again represent fundamental component of the ecosystem. Land as a source, therefore jedha. Kana jechuun immoo lafti yookaan lafti irra jiraannu kun qaamolee bu'uuraa sirna ekkoo bakka bu'aa. Kana jechuun immoo sababii kanaafuu jedha therefore incorporates the natural resource or often referred to as land resource and is viewed also as an environment jedha. Kana jechuun immoo lafti qabeenya uumamaadha. Qabeenya immoo baay'ee qabeenya lafaa kana addunyaan kun itti waamamu keessaa tokko kan hammateedha. Akkasuma immoo
lafti qabeenya naannoo tokkoo guddaattis ni ilaalama jedha yookaan view ni ta'a. Land resource as usable material that are often occurring naturally in the environment. Kana jechuun qabeenyi lafaa meeshaalee itti fayyadama barbaachisaa ta'anii yeroo baay'ee uumamaan naannoo keenyatti yookaan naannoo keessanitti kan mul'atanidha jedha. Yes, kun immoo waanuma dhugaati. They are derived from the earth. Kana jechuun lafti kan irraa ka'an yookaan kan agarsiifaman lafa yookaan biyya addunyaa kanarraa from lithosphere, biosphere, atmosphere or hydrosphere jedha. Kana jechuun lafti kan irraa argamu lithosphere, biosphere, atmosphere yookaan hydrosphere irraa jedha. Maateriyaalota kana arfanuu kan of keessatti hammatedha jechuun lafa jechuun they are classified into different groups based on different parameters. Kana jechuun immoo lafti kun yookaan lafti irra jiraannu kun paaraameetota adda addaa irratti hundaa'uudhaan garee adda addaatti ni ramadamu. For instance jedha fakkeenyaaf based on regeneration, renewable and non-renewable resource jedha. Kana jechuun immoo bu'uura godhachuudhaan yaada amma lafti paaraameetota irratti hundaa'uun bakka adda addaatti qoodamuu danda'a yookaan ramadamuu danda'a kan jenne kanarratti hundaa'uudhaan qabeenya haaromsi godhamuufii danda'u jechuun ni dandeenya. Akkasuma qabeenya haaromfamuu hin dandeenye jechuunis ni dandeenya jedha. Origin jedha ka'umsuma kanaan biotic and abiotic resource jedha. Lafti qabeenya biotikii fi abiotikiitis jedhamee fudhachuu ni danda'ama jedha. Current use and future availability jedha. Akkasuma immoo itti fayyadama yeroo ammaa fi gara fuulduraatti argamuun stock and flow resource distribution and volume jedha. Qabeenyi istookiidhaa fi akkasuma yaa'aa raabsaa fi baay'ina qabeenyaa bakka hundatti kan argamu ta'uusaas kaasuu ni dandeenya jedha. Ubiquitous, unique, common and rare resource stage of development potential, actual and on the conditional resource. Kana jechuun immoo qabeenya bakka hundatti argamu ta'uu isaatiin lafti qabeenya addaa akkasuma qabeenya waliigalaa fi baay'ee hin argamnes jennee kaasuu ni dandeenya. Sadarkaa misooma qabeenyaa ta'uu kan danda'uu fi akkasuma qabatamaa fi haala qabeenya uumamaa mirkanaa'aa ta'e ta'uus kan danda'udha jechuudha. Renewable resources such as plants and animals are often regenerative and replaceable after use jedha. Kana jechuun qabeenyi haaromfamuu danda'u kanneen akka biqilootaa fi bineensotaa yeroo baay'ee erga itti fayyadamaniin booda haaromfamuu fi bakka buufamuu kan danda'udha jedha. These resources go on replacing themselves as far as the rate of use is less than the rate of regeneration and as long as their environments are well kept jedha. Kana jechuun immoo qabeenyi kun hanga saffisni itti fayyadama isaa saffisa haaromsaa gadi fagaataa ta'ee fi naannoo isaanii akka gaariitti eegamuu fi bakka bu'uu irratti itti fufuu danda'a. Yommuu seeraan hin fayyadamne qabeenya non renewable ta'a yoo seeraan eegamaa ta'e itti fufuu kan danda'udha jechuudha. Renewable resource can be replenished or reproduced easily.
Kana jechuun qabeenyi haaromfamuu danda'u salphaatti guutamuu yookaan baay'isuun kan danda'amudha jedha. There are resources that grow again and again or come back again after use jedha. Kana jechuun qabeenyi irra deebi'anii guddatan yookaan erga itti fayyadamaniin booda deebi'anii dhufuun danda'amu suni the rate of regeneration differs from resource to resource jedha. Hammi itti fayyadama isaa yookaan saffisni haaromsa qabeenya irra deebi'ee uumamuu danda'u kana qabeenya irraa gara qabeenyaatti garaagarummaa qabaachuu kan danda'udha jechuudha yookaan garaagarummaa ni qaba jechuu kan dandeenyudha. For instance jedha fakkeenyaaf crops take a short time to regenerate jedha. Fakkeenyaaf midhaan haaromfamuudhaaf yeroo gabaabaa kan fudhatudha. Resource like soil or the other hand may take a relatively long time to renew jedha. Akkasuma immoo akkuma midhaan yeroo gabaabaatti ga'u qabeenyi akka biyyee faan akkasuma bishaanillee ofumaatti isinii dabaluun hin danda'a. Gama biraatiin wanni kun haaromfamuudhaaf yeroo dheeraa kan fudhachuu danda'udha jedha. Forest resource can take a longer time compared to others jedha. Akkasuma immoo qabeenyi bosonaa kanneen biroo wajjin wal bira qabamee yoo ilaalamu yeroo dheeraa fudhachuu kan danda'udha jechuudha. Nevertheless jedha kun akkuma ta'etti ta'e many renewable resource can be depleted through excessive use jedha. Kana jechuun qabeenyi haaromfamuu danda'u hunduu garmalee itti fayyadamuudhaan dhumuu ni danda'a jedha. Akkuma wanneen darbinee dubbanne sun akkuma ta'etti garuu baduus kan danda'udha. Being classified as a renewable resource does always mean not depleting at all jedha. Kana jechuun ammoo qabeenyi haaromfamuu danda'u jedhamee ramadamu kuni yeroo hunda tasumaa hin dhumne jechuudhaan dubbachuun kan hin danda'amnedha jechuudha. Yoo garmalee itti fayyadamaa deemne salphatti dhumuu yookaan baduu kan danda'udha jechuudha. Sustainable wise use of such resources is thus the basic requirement for preserving land resource for the benefit of humankind jedha. Kanaaf itti fayyadamni qabeenya akkasii kun itti fufinsaan yookaan ogummaadhaan qabeenya lafaa faayidaa dhala namaatiif jecha kunuunsuun ulaagaa bu'uuraati yookaan ulaagaa baay'ee barbaachisaa ta'edha. Some of the renewable resources are inexhaustible exist as follow checklist jedha. Kana jechuun immoo qabeenyi haaromfamuu danda'u tokko tokko kan hin dhumne dhangala'aa checklist jedhamu. Fakkeenyaaf jedha for example sunlight kanneen akka ifaaduu kanneen akka oxygenii in the atmosphere wind jedha. Wantoonni akka qilleensaa faan fi kan kana fakkaatan ni jira jedha kan dhumuu hin dandeenye jechuudha kuni. Non-renewable resources exist in a finite supply and do not replace themselves after use jedha. Qabeenyi hin haaromfamne kuni dhiyeessii daangeffame keessatti kan jiraatu yommuu ta'u erga itti fayyadamaniin booda of bakka bu'uu kan hin dandeenye jechuudha. They diminish in size and quality with excessive use jedha. Kana jechuun immoo wanni kuni erga itti fayyadamaniin booda bakkatti bu'uun ulfaatullee garmalee itti fayyadamuudhaan guddinaa fi qulqullina isaanii hir'isuun waanuma salphatti uumamudha jechuudha. This reduces do not come back after use or would take a very long time to regenerate jedha. Kana jechuun immoo wantoonni qabeenya akkanaa kuni erga itti fayyadamaniin booda hin deebi'u yookaan hin haaromfamu. Marsaa lamaaf itti fayyadamuun ulfaataa waan ta'eef yeroo baay'ee yeroo dheeraa fudhata jedha. Waan kana haaromsuun waan dhaloota meeqa keessattuu sirroofnedha. Mineral and fossil fuels are the best example of this resource groups jedha.
Qabeenyi kanneen akka albuudaa fi boba'aa foosilii faan fakkeenya gaarii gareewwan qabeenyaa kanaati jechuudha. The rate of formation of this resource is very slow jedha. Kana jechuun immoo hammi yookaan saffisni uumamuu qabeenya kanaa baay'ee suuta jedha. Kanaaf salphatti waan argamu miti. Hence they cannot be replenished soon once they get depleted jedha. Kana jechuun immoo kanarraa ka'uudhaan erga dhumaniin booda wanni kun dafanii guutamuu hin danda'an jedhamee qabeenya hin haaromfamne keessatti ramadamanii. As it is difficult to get back this resource, recycling and reusing are among the recommended management option jedha. Kana jechuun qabeenya kana deebifachuun rakkisaa waan ta'eef deebi'anii fayyadamuu fi irra deebi'anii itti fayyadamuun filannoowwan bulchiinsaa gorfaman keessaa isa tokko jedha. Lafa kana manaajimentii isaa keessaa kan irra deddeebiin gorfamu kana jechuudha. Reuse involves using a resource over and over again in the same form or after recycling it jedha. Kana jechuun ammoo irra deebiin itti fayyadamuun qabeenya tokko bifa wal fakkaatu yookaan erga deebi'anii fayyadamaniin booda irra deebi'anii fayyadamuun kan dabalatudha jechuudha. Nonetheless jedha. Nonetheless resource like coal and petrol cannot be recycled like metallic minerals jedha. Kanaas ta'ee akka biraatti immoo qabeenyi akka dhangala'aa boba'aa fi boba'aalee akka albuuda sibiilaatti deebi'ee fayyadamuu hin danda'amu jedha. Therefore jedha sababii kanaafuu it is essential to carefully manage the use of non-renewable resource because their unmanaged use may lead to rapid exhaustion which finally restricted the benefit of coming jedha. Kana jechuun immoo itti fayyadama qabeenya hin haaromfamne kana eeggannoodhaan bulchuu yookaan manage godhuun barbaachisaadha. Sababni isaatis itti fayyadamni isaanii kan hin bulfamnee fi akkasuma saffisaan dhaamuu fi dhamaatii guddaa fiduu waan danda'uuf dhumarratti faayidaan isaa yookaan benefitiin isaa kan dhufu ta'a jechuudha. Land as an environment refers to the ecological aspect of the earth such as soil quality or biodiversity and it is function within the ecosystem jedha. Kana jechuun lafti akka naannootti gama ikolojiitiin lafa kan akka qulqullina biyyee yookaan heddumina lubbu qabeeyyii fi hojiiwwan isaa sirna ikkoo keessatti agarsiifama jechuudha. From an ecological perspective, land plays a vital role in the breeding and the survival of living organism jedha. Kana jechuun immoo ija ikolojiitiin yommuu ilaalamu lafti wal hormaataa fi lubbuun jiraachuu lubbu qabeeyyii keessatti gahee olaanaa qaba yookaan gahee himamee hin dhumne qaba jechuudha. Land as an environmental resource again serves as a sink for waste jedha. Kana jechuun lafti akka qabeenya naannootti ammaas akka sinqii yookaan waan baay'ee barbaachisaa ta'etti kan tajaajiludha. The land comprises both biophysical and socio-economic resource jedha. Akkasuma immoo lafti qabeenya biophysicsii fi akkasuma hawaas dinagdee of keessatti kan qabudha. Due to this it can be defined differently by different people jedha. Kana jechuun sababa kanaan namoota adda addaatiin haala adda addaatiin ibsamuu ni danda'a jedha lafti immoo. But land as an environment can never have one single definition jedha. Garuu immoo lafti akka naannootti hiika
tokko yookaan hiika singilii ta'e qabaachuu gonkumaa hin danda'u jedha. Land as an environment is considered as an area of the earth's surface embracing all aspects of the biotic and abiotic components existing on, above and below the surface of the earth jedha. Kana jechuun immoo lafti akka naannootti akka naannoo fuula tokkoo yookaan fuula lafaa kanatti qaama hunda qaamolee baayootikii fi abiyootikii lafarratti akkasuma lafa gubbaa fi lafa jalatti jiran hammattee ilaalamuu dandeessi yookaan akkasittiin ilaalamti jechuudha. Plants and animals of the biosphere, gases of the atmosphere, the underlying geology and the soil as well as the hydrology, plus the result of past and present activity of human being are attributed of land or considered to be parts of the land. Kana jechuun biqiltoonni, bineensonni baayosfiraa, gaazota hawaa jiyoolojii fi biyyee jala jiru akkasumas haayidroolojii dabalataan bu'aan sochii dhala namaa kan darbee fi amma jiru kun amaloota lafaa yookaan qaama lafaa ta'anii ilaalamuu kan danda'anidha jechuudha. Kan itti aanee jiru the function of land jechuudha. Kana jechuun hojiilee lafaa jechuudha. Lafti maal function gooti kan jedhu walumaan kan ilaallu ta'a jechuudha. Land as a usable material serves several purpose and tends to provide many function including kana jechuun lafti akka meeshaa itti fayyadamuu dandeenyu tokkotti kaayyoo hedduuf kan tajaajilu yommuu ta'u hojiiwwan hedduu kan dhiyeessu jechuudha. Isaanis jedha including wantoota armaan gadii kana kan dabalatudha. Jalqaba irratti kan argamu production function kan jennu kana jechuun ammoo hojiiwwan oomishaa kan dalagu jechuudha. Lafti functionii lafaa keessa productionidha inni jalqaba. Service as means of production jedha. Kana jechuun immoo akka meeshaa oomisha tokkootti kan tajaajiludha. Akkasuma waste disposal function kan jennuun inni lammaffaa hojii balfa gatuu yookaan compostii jechuudha. Service as a sink of waste jedha. Kana jechuun akka qeeraa balfiitti gatamuutti kan tajaajilu yookaan tiraasha jedhama biyyoota garaagaraa keessatti akka tiraashaatti kan tajaajilamudha. Economic assets jechuun ammoo akka qabeenya diinagdeettis tajaajiluu kan danda'udha. Can be converted into a capital resource jedha. Kana jechuun immoo lafti gara qabeenya kaapitaalaatti jijjiiramuu ni danda'a jechuudha. Cultural assets jechuun ammoo akka qabeenya aadaattis ni tajaajila. Serve as host of traditional and region sacred amenities jedha. Kana jechuun immoo akka keessummeessituu mijaa'ina qulqulluu fi aadaa fi amantiitti illee kan tajaajiltu lafa jechuu funkshinii lafaati. Wantoonni arfan ilaalle kuni kan itti aanee jiru land management yookaan sirna bulchiinsa lafaati. Lafa akkamitti manage godhamuun akka danda'amu gabaabsinee waliin ilaalla jechuudha. Land management refers to the proper use and production of land resource to provide optimal benefit to growing population and uphold sustained ecosystem service jedha. Kana jechuun bulchiinsi lafaa jechuun qabeenya lafaa sirnaan itti fayyadamuu fi akkasuma eegumsa gochuunidhaan baay'ina uummataa guddachaa jiruuf faayidaa sirrii ta'e kennuu fi tajaajila sirna ikkoo itti fufinsa qabu eeguu jechuudha jedha. For that land should be managed to provide a wide range of services including the market of food and fiber jedha. Kana jechuun immoo lafti sanaaf nyaataa fi faayibara hojjechuu dabalatee akkasuma tajaajila bal'aa kennuudhaaf bulfamuu qaba yookaan manage ta'uu qaba kan jedhudha. Akkasuma immoo it has
to deliver distinctive landscape opportunity for outdoor public recreation as well as pivotal ecological function jedha. Kana jechuun immoo bashannanaaf akkasuma bashannana uummata tokkoo akkasumas wantoota murteessaa ta'e carraa teessuma lafaa adda addaa dhiyeessuudhaan dalagaalee ekolojii adda addaa kan qabudha jechuudha lafti. The management of land has essentially to encompass the protection of wider landscapes and resources or mountains, hills, rivers, depression, water, air, vegetation, wildlife etc. jedha. Kana jechuun immoo bulchiinsi lafaa bu'uuraan eegumsa teessuma lafaa fi qabeenya bal'aadhaa akkasuma kanneen akka gaarrenii, tulluu, laggeen, lafa gadi dhooqaa, bishaan, qilleensaa fi biqiloota, bineensota bosonaa fi wantoota kana fakkaatan hammachuu kan danda'udha jechuudha laftini. To retain sustained public benefits and ecosystem service jedha. Kana jechuun immoo faayidaa uummataa fi itti fufinsa qabu tajaajila sirna ikkoo naannoo qabachuu qaba yookaan bulfamuu qaba jechuudha. Principle it thus has to reflect the principle of sustained resource use and development. Kana jechuun immoo haala kanaan qajeeltowwan itti fayyadama qabeenya itti fufinsa qabuu fi misooma calaqqisiisu jiraachuu qaba jechuudha. For that it has to build on open national, regional and local needs and aspiration. Kana jechuun immoo sababii kanaafis fedhii fi hawwiin biyyoolessaa yookaan biyyi tokko qabdu kanneen naannoo fi naannoo irratti ijaaramuu qabanidha jechuudha. Regionally irratti kan ijaaramuu qaban. The prime objective of land management is to control land degradation to balance resource exploitation and regeneration jedha. Kana jechuun kaayyoo bulchiinsa lafaa inni guddaan sirni bulchiinsa lafaa yookaan manaajmentiin lafaa kaayyeeffate guddaan mancaa'insa lafaa to'achuu fi itti fayyadama qabeenyaa fi hariyoomsaa kana madaaluudha jechuudha. As land management is materialized through the protection of its resource, it has to base itself on the management of soil, water, natural vegetation and air jedha. Kana jechuun bulchiinsi lafaa eegumsa qabeenya isaatiin waan dhugoomuuf bulchiinsa biyyee, bulchiinsa bishaanii, biqiltoota uumamaa fi qilleensaa irratti hundaa'uu qaba jedha. Fakkeenyaaf jedha for instance proper farming practices, tree planting, afforestation and reforestation, controlled grazing, tracing and check damming can be used to protect soil, water and forests jedha. Kana jechuun biyyee, bishaan, bosonaaf eegumsa godhuu jechuun qonna sirrii qotuun biyyeedhaaf bu'aa qaba. Akkasuma biqiloota dhaabuu, bosona dhaabuu fi bosona bade deebisanii dhaabuun lafa dheedichaa to'atame sirreessanii akkasuma hidha lafaa yookaan dalga hidhuu sakatta'uudhaan fayyadamuun ni danda'ama jedha. Adaptation of fuel saving technology in vehicles of renewable power resource, example hydropower for industrial and home energy requirement to help to reduce environmental pollution jedha. Kana jechuun ammoo teknooloojiiwwan boba'aa qusatan kanneen konkolaataa keessatti madaqsuudhaan akkasuma mana nama dhuunfaa keessatti humna hariyoomfamuu danda'u kanneen akka ifa aduutiin bakka buusu fakkeenyaaf humna bishaanii
fayyadamuun anniisaa industirii fi anniisaa mana keenyaa fi naannoo keenya faalamarraa hir'isuudhaan qabeenya keenya kan lafaa maaneej godhuun yookaan seeraan bulfachuun ni danda'ama jechuudha. Beside this land management should consider cultural, economic and political settings jedha. Kanneeniin alatti bulchiinsi lafaa haala aadaa, diinagdee fi siyaasaa ilaaluu ni qabaata jechuudha. It has better really on the indigenous culture and the local knowledge and on awakening and educating the immediate beneficiaries of the area under consideration jedha. Kana jechuun aadaadhaan dhalootaan wantoonni jiran akkasuma wantoota kanaan alatti beekumsa naannoo irratti hundaa'uudhaan fayyadamtoota lafaa kana ilaaluun yookaan yaada isaanii ilaalcha keessa galchuun dadammaqsuu fi barsiisuu irratti hirkachuudhaan sirni bulchiinsa lafaa sirratuu kan danda'u jechuudha. Barumsi keenya irraa kana fakkaata. Amma dhuma sagantaa keenyaatti waan nu faana turtaniif galatooma.